Kanataan sun Dr. Scale Gabbisa Astufani Guyyan Fincilli Sadasa Dalama naannoo Ginciitti jalqabee maal jechuu wanti yaadannu maali jedhanii gabaabinumatti irraa nuuf tuqanii yeroo kanatti Dr. Scale Gabbisa. Magaalaa xixinnoon seenaa adda addaa kan qabate jira. Magaalaa xixinnoo seenaa gurguddaa qabu keessaati Sharpeville, bilisoomuu Afrikaa kibbaa achitti jalqabe. Ta'e achitti jalqabe ummanni Afrikaa kibbaa kun achitti magaalaa xixinnoon seenaa gurguddaa kan qaban jiru. Magaalli xinnoo ta'anii seenaan isaanii gurguddaa kan ta'e seenaa ummata addunyaa keessa jiru kana keessa Sharpeville Afrikaa kibba keessatti ummanni sun xiiqii qabate. Mootummaa irree kan South Africaatti xiiqii qabate. Achiiti waan jalqabetu 1976 achitti waan jalqabetu 1994tti South Africa bilisooma baasee jechuudha. Oromiyaan waggaa 120 amma beennu keessa cunqurfamee, dararamee, ariyatamee, hidhamee biyyaa keessaatii biyya dhabee namaa gadi ta'ee lammii sadarkaa lammaffaarra jiru ta'ee akka ture hin beenna. Ani Gincii nan beeka. Gincii magaala xinnoodha. Karaa sana hin daddarban ture. Magaala xinnoodha turte. Hamma guyyaa Sadaasa 2015tti Ginciin hin beekamtu turte. Keekidha bitannee dabarra malee kanarra darbee Ginciin waan itti beekamu hin qabu ture. Magaala xinnoodha. Gaafa sana Oromoon lafa ijoolleen irratti taphattu investariin irraa fudhachuudhaaf kaanaan lafa xinnoodha sanatti irraa ofirraa faccise. Narraa hin fudhattu jedhee. Mootummaan abbaa irree gaafa sana lafa sana nan fudha malee jedhee lafa ijoolleen irratti taphattu nan fudha malee jedheeti ummata irratti ajjeese. Oromoon achitti ajjeefamee buleesaa awwaalachuudha bahe. Awwaallachuu bahe kan jalaa du'e. Kan duraa du'es awwaallate. Achumaanis waan mootummaan adda bilisummaa ummata Tigraay irratti of abdate humna irree kooti jedhee humna waloltuusa qawweesa gaafa sana ittiin ajjeesa waan jedhe Oromoon achitti du'as awwaale. Gincitti gaafa sana ummata isaa kan jaraa du'e duwwaa awwaaletu hin ta'in du'allee achitti awwaale jechuudha. Qawween sun hundumtuu achi faayidaa akka hin qabne achii jalqabee dhukaasi na ajjeesi jedheetii faayidaa akka hin qabne irreen sun hundumtuu iddoo akka hin qabne harkatti fashaleesse. Waan Gincitti jalqabee Gollisootti darbee Dambidollootti darbee Dambidolloodhaati Jalduutti darbee Jalduudhaati Hararitti darbee Harariiti Baddannoo dhaqee Baddannoodhaati Roobee dhaqee Roobeedhaati Arsiitti deebi'ee isa booddee warras keessa jirtan hundumtuu magaala keessan maqaatti dhaachuu dandeessu akka godheeti waan Gincitti jalqabe Oromiyaa waliin gahee jechuudha. Sababii kanaatiifiti iddoo kanatti wal geenye. Namni seenaa keessa yeroo darbu seenaa keessa akka darbaa jiru waan hin beekneef malee waan Gincitti ta'e kun waan seena qabeessa. Akkas jechuun koo maa jechuu kooti. Yogguu keessa dabarru akka seenaa keessa darbaa jirru hin beekne. Warri waan biyya kanaa yoo jennee American Revolution keessa darbaa turan akka Revolution keessa darbaa turan hin beekan isaan. Nullee ija keenya warri agarree
seenaa ummata Oromoo, seenaa qabsoo Oromoo keessatti sadarkaa haaraatti akka darbaa jirru amma hubataa hin jirru malee waggaa 20-50 booda gara booddeetti gara gaafa ilaallu bilisoomuun Oromoo sirni gabrummaa achitti xumuruun kan inni jalqabee Gincittidha jechuudha. Ginci magaalaa xinnoo haa taatu malee akkuma Sharpeville magaalaa xinnoo haa taatu malee magaalota Oromoo keessaatiitii gara fuulduraatti waan har'atti nu yaadannoo jennee jalqabne kun seenaa keessatti kan yeroo dheeraadhaaf yaadannoo ta'u guyyaa itti Oromoon dinne jedhe ta'e hin gahe lafanni itti jedhe ta'e gaafa sana lafa xinnoodha kan Gincitti irraa faccisuudhaaf yaadame isa booddee Oromoon Oromiyaa guututti lafti koo narraatii hin fudhatamu eenyummaan koo narraa hin fudhatamu abbaan biyyummaan koo asirratti mirkanaa'a jedhe sababii kanaatiif Ginci seenaa Oromoo keessatti dinne lafatti jedhu nu gahe lafatti jedhu gargar hin baanu lafannitti jedhu lafannitti jalqabe waan ta'eef seenaa iddoon itti yaadatamudha jechuudha. Asii gallee gaaf tokko akka asitti yaadanne gaaf tokko garuu biyya keenyatti gallee iddoo sanatti yaadannoo kanaatii fi achitti waltajjii dhuma gabrummaa akka ta'e Gincitti dhaabbataa jechuudha. Magaala xinnoo haa taatu malee Ginci seenaa keessatti magaala warra gurguddoo keessaati ishee guddoodha. Maaliif achitti du'aa owwaalle. Dr. Isqeel baay'ee galatooma. Kanatti aansuun walaloo gabaabaa obbo Idriis wama kana irratti waan barreesse gabaabseetiin nuuf dhiyeessa. Obbo Idriis Nagao yeroo tokko as goote. Galatooma walaloon kiyya kitaaba yaadannoo barataa irraa insinii dubbisa. Yaadannoo barataadha kitaabni kun waan biyya keessatti deemu seenaa wareegamtoon bilisummaa keenyaaf godhan yaadachuuf barraa'e kaayoo isaa keessaa tokko yaadannoo barataa waadaa akaakilee irraa na dhaqqabe lafa goonni hedduu lubbuu itti dhabe haqa koo ganamaa kan irratti uumame lafa handhuurri koo itti awwaalame obsuu hin danda'u alagaan saamamee jettee murteessitee mallattoo nagayaa harka kee saamsitee rasaasa diinaatiif qoma kee kennite kaayoo wareegamte ati yaa barataa bara dhufee darbuun seenaan si yaadate. Mirgi dhala namaa nuuf haa kabajamu kan waraqaa irraa hojjattaa hiikamu seera eegna jechaa seera cabsitanii faallaa seeraa ta'uun mirga sarbitanii lafa gurgurachuuf maatiin mancaasinaa qe'ee teenya keessaa qullaa nuun kaasinaa kan jettee gaafattee kanaaf wareegamte seeraa faarsaa taate ati yaa barataa bara dhufee darbuun seenaan si yaadate. Nuti iddaan buqqaanee diinni ni ijaaramu qotee bulaan keenya lafa isaan saamamu sanyii nu gabaabsuuf sagantaa baafattee likki galtan jettee Oromoo dhaadattee gochi Minilik lamuu hin raawwatu kan arguu irraa lubbuun koo haa baatu jetteetti dhaadattee harka ol qabattee karaa nagayaatiin mirga kee gaafatte lubbuu qaalii kennuun itti wareegamtee fakkii bilisummaa kan taatee argamte mirga keetiif kuftee ati yaa barataa bara dhufee darbuun seenaan si yaadate. Naannoon Oromiyaa lamatti ni ramu aadaaf seenaan keenya Finfinnee irraan dhaamu mirga uumaan qabnuuf kan seeraan tumame baraan baradhetti Oromoon saamamee seenaan kiyya badee jiraa awwaalamee hin jiraadhu jettee gootummaan kakaatee harka ol qabattee karaa irra baatee sodaa sodaachiftee gootummaan dhaalchiftee diina hollachiiftee saba onnachiiftee sabboonummaaf kuftee ati yaa barataa bara dhufee darbuun seenaan si yaadate.
osoo ani jiru abboommaaf saamamaa qe'ee isaa irraa maaliif buqqifame harmeen koo mana ishee irraa hin buqqaatu osoo ani jiru namaa gad hin taatu kan jettee cichitee lubbuu kee kennite haqa keetiif kuftee ati yaa barataa bara dhufee darbuun seenaan si yaadata walqixxummaan sabaa nuufaa mirkanaa'u tokko fayyadamaa kuun miidhamaan ta'u sabaan nu qooddanii jiruu nu dhoowwina biyya teenya irratti abbaa biyyaa taana hanga yoomii taa'ee miidhaa keessan boo'aa mirga koo falmachaa yoo du'e naaf wayya jettanii falmachaa warri wareegamtan lubbuu teessan qaaliin kan aarsaa kafaltan qabsoo itti fuufuun gumaa keessan baafna onnee teenya keessas siidaa isiniif dhaabna qabsoo itti fuufuun gumaa keessan baafna onnee teenya keessas siidaa isiniif dhaabna. Obbo Idris baay'ee galatoomii kanumatti aansuun obboleessi keenya obbo Bulli Washington DC irraa yeroo dheeraa irratti qophaa'aatiin ture irra darbuu hin dandeenyu yeroon illee dheeraa kanaaf obbo Bulli gabaabsitee akka nu dhiyeessitu yeroo tokko obbo Bulli harka naadhaafi walaloo bareedaa dhiyeessee yeroo fulbaana keessa yaadattanii kanaaf itti dhiyaadha. Galatoma ani duri nama waraanaa ture diplomaasii kana guddoon danda'u afaan waraanaa dubbadha afaan kaleessa abbaa keenya ambaasaadar Abdallaa Sulee afaan isaa san dubbachuu barbaada akkasiin na hubadha mata duree walaloo kiyyaa boo'ichi dhuga'e dhiigaan baafna gumaa hin fudhan nama nurraa dhume mana gumaa seennee nagaan dubbanna qabeenyi gubata lubbuu kiyya caalee waa warshaa odeessu reeffa mana ciisu bakka baamnuun dhabnee gara waalaa geessu bushooftuu dubbadhu godaannisa kalee kunoon addeebi'e kan gaafa calanqoof kan gaafa aanolee gaafa namni keenya haroo dhiigaa daakee minilikii lole sirni kun kufullee inni gubbaa kores yoom oromoo tole hay garaa bal'achuu isatti of dagadhee garaa laafe malee gara laafummaan koo bushooftuu gubbatti kan gaafa aanolee har'as naa dabale. An maalitti beeke gaafa irreechaa san mardoo kiyya ta'uu osoo kana beekee daa'imman xixiqqoof obboleeyyan tiyyaaf aayyoo qabeen bayu boollan narraa fixa warri cubbuun beekne irreeffachuuf malee jira manaa bahee du'aan galanseen mee hunduu yaadadhaa waan achitti ta'e mee hunduu qabadhaa meeqan manaa bahee meeqatu deebi'e meeqan maatii dhabee ifni guyyaa diinitti dukkanaa'e daa'imman kikichuu osoma argitu rakkinnaan barattee warra ofii jijjiiruuf osoma hawwitu garaa dachii galtee du'aan isaan dhabne reeffa awwaalataa booyaatu magaluu dur irraa jalqabne amma irraa jalqabnee lammata hin boonu boo'ichi nu ga'e amma irraa jalqabnee lammata hin boonu boo'ichi nu ga'e gumaa isaanii baasuuf danda'u kilaashiin dadhabu billa waan godha waan danda'e jabeeffadhu mudhii kee bayyanaa sanbatoo abbaa gadaa kan keeti waadaa sirraa qaban ganu anuu du'a abbaa kooti abbaa gadaa seeraa isa yaa'iin file nurraa ukkaamsanii kaadireef kaabinee isaanii eebbisuuf waltajjii yaasanii abbaa gadaa jedhee inni lafaa ka'e humna qeerroo kennaa sareetti abbaa gadaa jedhee inni lafaa ka'e maayikii fudhate humna qeerroo kennaa sareetti qalanii salphina uffate. Abbaa garaa kanaa miti kan dargaggoon fedhe isa seerri kennee bayyanaa sanbatoo gannuu fidaa jedhe waan achitti ta'e mee hunduu yaadadhaa mee ufafoo fidaa waan dargaggoon koote dabarseen kennuuf barcuma abbaa gadaa salphina uffachuuf tokkotu dubbate abbaa gadaa jedhee dhiirti fiigaa dhuftee maayikii irraa fuudhee morma isaa hudhee aarii kan hin jirre maayikii dhooggatee daawun wayyaanee jedhe. Leencaariin jirre agaazis micciiree maayikii dhooggate hafuura baafan kan qara rakkannee garaan nu gubate gammannee ejjannoo leenci kun aariidhaan fudhateen du'aaf murteeffatee duruu manaa bahee gubatee cinqamee hiddi mormaa kaasee hidda mataan bahee achirraa jalqabee daawun wayyaaneen dhaadannoo nuuf ta'e. Yoo lubbuun jiraate dhiiroo naaf eebbisaa silaa baay'ee faarsa hin beeku maqaasaa ammaalan sii godha sabatu gammade seenatu kaasaa bakkuma jirutti hadaraa sittaa ta'u yaa rabbi lubbuu isaa. Bishooftu dubbadhu gumaan baafna hundumtuu naaf beeki abbaa gadaa bayyanaa sanbatoo harsadii gubbatti irreeffata na eegi kabajaa mulqabne ani sabni guddaan warri sanyii mootii waadaan qaba sirraan ganu anuu du'a abbaa kootii dubbiin jabaatteetti sabni of bilisoomsuuf abdii qaba boru inni alaamamaakus yookaan isa goru yookaan as goru carraan tana calla saba waliin bahee jimbiilfatee lolu dhugaa walitti himna
dhugaa walitti himna kijibaan bokookne waggaa 40 gaafa sabni dhiige eenyu waa hojjete hojii qabatama warri bara dheeraa Ameerikaa Asmara Ingiliz London taa'eetiin si hooggana jedhu sabni ifateera waan akkana kana dhaga'uun fedhu. mee kijiba dhiisaa kan kun itti dafqe hoogganuuf jettanii qeeroon harka duwwaa kilaashii hiikkatti osoo isin teettani sabni carraa dhabee isin faanaa baanaa wallaalaa seetanii dhugaa isinitti himna nun bilisoomstan Asmaraa teettanii. nama ajaa'iba waa hedduu dhageen afaan keessanirraa karrayyuu shaashamannee baddaa baalee keessan natu lolaa jira nuti iyyuu ni beekna fira keessaa qabna maatii achi jira ofii sirmaannee qooda keessaa qabna maallaqas buufneerra garaanuu nu beekaa dargaggoo lolaaraa afaan qabaanurra. keessattuu ammaan tan dhugaa walitti himuun baay'ee barbaachisa garaan dhugumatti namni nurraa dhume reeffi mana ciisa kan nuti barbaannu hooggana gad bu'ee saba keessaa lolu isi jimbiilfatee agaazii fi gantuu saba irraa qolu yoo akkanan taane viidiyoo maduriin saba gogoomsaatiin dibbee siin rukutu bakka feeta dhaq abdii sirraa mure kan qara maal godhu. jaalanneetiin miti eeggannee eebjannee dadhabnee garaan nu gubate dubbiin jiraachuu fiduu yookaan karaa gore sabni lolaa jira mudhii guduunfatee nutti hin taphatinaa saban gowwoomsinaa eebjuu lafan jirreen yoo ka dhugaan quuqamtiu nutti hin taphatinaa saban gowwoomsinaa eebjuu lafan jirreen yoo dhugaan quuqamteef akka laggasaa hogii bu'ii gara dirree kan isin barbaadan nama sobaan dhibbee sirrii rukutee sagal isin faasu kan nuti barbaannu hooggana gabbu'ee wareegama baasee inni kun qabamee inni kun dhabamee saba bilisoomsu. urgasin baatanii waggaa 40 sabni keenya ramne takka buusii buusaa takka qawwee bitaa dhaqnee wamaa nutti namne mee maarra nutti ma amaanaa ummata mee isaan geettani hanga dhiini nama keenya akka galaanaa yaa'u poolisii agaazii meeqa ajjeeftani kanaaree kan kaleessin nuun jettani kanaan nuuf ibsitu aantummaa keessan isin faana baane gaafa diinni aariin nutti cufe xurree waatu Sabaan wal quunnamu galanni kan waaqa abdaaduu sakka keeyyaa wabu itti fufi qabsoo. Sabaan wal quunnamu galanni kan waaqa abdaaduu keeyroo keeyyaa wabu itti fufi qabsoo. Falmaa kiyya falmataa biyya goota tuulettibee. La bobo, abo la bobo. Wara tota biya kombil tuma kenya fla pensani tape. Uya la bobo, abo la bobo. Bisuma tarugal disani barakota kenya. Bisuma tarugal disani barakota kenya. Wanti bara-baraan barataa biyya koola saasaan tuqtaniifi akka lammii kophee kumsaan dammaqee gahurmaa jalaan baanee beela keenyaaf hin dhimmooltanii gufni keenya maaffisin dhibaa mirga namummaa keenya nu sarbitanii yoo dubbanne maaffisin dhibaa dhiigni qulqulluun dhangala'ee magaalaa Finfinnee walakkaan odaa biqilche arguuf jiraannaa waliinu seerri baagada addunyaa bulche. Kaleessa kophaa turtanii yaa waboo saba keessaniin wal quunnamu baay'ee rakkattanii sabaan wal quunnamu galanni kan waaqa abdaaduu saba keeyyaa wabu itti fufi qabsoo. Sabaan wal quunnamu galanni kan waaqa abdaaduu keeyroo keeyyaa wabu itti fufi qabsoo. Wama kana irratti waan barreesse gabaabseetiin nuuf dhiyeessa obbo Idriis
nagao yeroo tokko as gootu. Galatoma walaloon kiyya kitaaba yaadannoo barataa irraa insinii dubbisa. Yaadannoo barataadha kitaabni kun waan biyya keessatti deemu seenaa wareegamtoonni bilisummaa keenyaaf godhan yaadachuuf barraa'e kaayoo isaa keessaa tokko yaadannoo barataa waadaa akaakilee irraa na dhaqqabe lafa goonni hedduu lubbuu itti dhabe haqa koo ganamaa kan irratti uumame lafa handhuurri koo itti awwaalame obsuu hin danda'u alagaan saamamee jettee murteessitee mallattoo nagayaa harka kee saamsitee rasaasa diinaatiif qoma kee kennite kaayoo wareegamte ati yaa barataa bara dhufee darbuun seenaan si yaadate. Mirgi dhala namaa nuufaa kabajamu kan waraqaa irraa hojjattaa hiikamu seera eegna jechaa seera cabsitanii faallaa seeraa ta'uun mirga sarbitanii lafa gurgurachuuf maatiin mancaasinaa qe'ee teenya keessaa qullaa nuun kaasinaa kan jettee gaafattee kanaaf wareegamte seeraa faarsaa taate ati yaa barataa bara dhufee darbuun seenaan si yaadate. Nuti iddaan buqqaanee diinni ni ijaaramu qotee bulaan keenya lafa isaan saamamu sanyii nu gabaabsuuf sagantaa baafattee likki galtan jettee Oromoo dhaadattee gochi minilik lamuu hin raawwatu kan arguu irraa lubbuun koo haa baatu jetteetti dhaadattee harka ol qabattee karaa nagayaatiin mirga kee gaafatte lubbuu qaalii kennuun itti wareegamtee fakkii bilisummaa kan taatee argamte mirga keetiif kuftee ati yaa barataa bara dhufee darbuun seenaan si yaadate. Naannoon Oromiyaa lamatti ni ramu aadaaf seenaan keenya Finfinnee irraan dhaamu mirga uumaan qabnuuf kan seeraan tumame bara baradhetti Oromoon saamamee seenaan kiyya badee jira awwaalamee hin jiraadhu jettee gootummaan kakaatee harka ol qabattee karaa irra baatee sodaa sodaachiftee gootummaan dhaalchiftee diina hollachiiftee saba onnachiiftee sabboonummaaf kuftee ati yaa barataa bara dhufee darbuun seenaan si yaadate. Osoo ani jiru abboommaaf saamamaa qe'ee isaa irraa maaliif buqqifame harmeen koo mana ishee irraa hin buqqaatu osoo ani jiru namaa gad hin taatu kan jettee cichitee lubbuu kee kennite haqaaf kuftee haqa keetiif kuftee ati yaa barataa bara dhufee darbuun seenaan si yaadate. Walqixxummaan sabaa nuufaa mirkanaa'u tokko fayyadamaa kuun miidhamaan ta'u sabaan nu qooddanii jiruu nu dhoowwinaa biyya teenya irratti abbaa biyyaa taana hanga yoomii taa'ee miidhaa keessan boo'aa mirga koof falmachaa yoo du'e naaf wayya jettanii falmachaa warri wareegamtan lubbuu teessan qaaliin kan aarsaa kafaltan qabsoo itti fuufuun gumaa keessan baafnaa onnee teenya keessas siidaa isiniif dhaabna qabsoo itti fuufuun gumaa keessan baafnaa onnee teenya keessas siidaa isiniif dhaabna. Obbo Idris baay'ee galatoomii kanumatti aansuun obboleessi keenya obbo Bulli Washington DC irraa yeroo dheeraa irratti qophaa'aatiin ture irra darbuu hin dandeenyu yeroon illee dheeraa kanaaf obbo Bulli gabaabsitee akka nu dhiyeessitu yeroo tokko obbo Bulli harka naa dhaafi walaloo bareedaa dhiyeessee yeroo fulbaana keessa yaadattanii kanaaf itti dhiyaadha. Galatoma ani durii nama waraanaa ture diplomaasii kana guddoon danda'u afaan waraanaa dubbadha afaan kaleessa abbaa keenya ambaasaadar Abdallaa Sulee afaan isaa san dubbachuu barbaada akkasiin na hubadha. Mata dureen walaloo kiyyaa boo'ichi dhuga'e dhiiga dhiigaan baafna gumaa hin fudhanna nama nurraa dhume mana gumaa seennee nagaa hin dubbanna. Qabeenyi gubata lubbuu kiyya caalee waa warshaa odeessu reeffa mana ciisu bakka baafnuun dhabnee gara waalaa geessu bushooftuu dubbadhu godaannisa kalee kunoon deebi'e kan gaafa calanqoof kan gaafa aanolee gaafa namni keenya haroo dhiigaa daakee minilikii lole sirni kun kufullee inni gubbaa kores yoom Oromoo tole hay garaa bal'achuu isatti of dagadhee garaa laafe malee gara laafummaan koo bushooftuu gubbatti kan gaafa aanolee har'as naa dabale. An maalitti beeke gaafa irreechaa san mardoo kiyya ta'uu osoo kana beekee daa'imman xixiqqoof obboleeyyan tiyyaaf aayyoo qabeen bayu
boollan irraa fixa warri cubbuun beekne irreeffachuuf malee jira manaa bahee du'aan galanseen. Yoo jennee American Revolution keessa darbaa turan akka Revolution keessa darbaa turan hin beekan isaan. Nullee ija keenya warri agarree seenaa ummata Oromoo seenaa qabsoo Oromoo keessatti sadarkaa haaraatti akka darbaa jirru amma hubataa hin jirru malee waggaa 20-50 booda gara booddeetti gara gaafa ilaallu bilisoomuun Oromoo sirni gabrummaa achitti xumuruun kan inni jalqabee gincittidha jechuudha. Ginci magaalaa xinnoo haa taatu malee akkuma Sharpeville magaalaa xinnoo haa taatu malee magaalota Oromoo keessaatiitii gara fuulduraatti waan har'atti nu yaadannoo jennee jalqabne kun seenaa keessatti kan yeroo dheeraadhaaf yaadannoo ta'u guyyaa itti Oromoon dinne jedhe ta'e hin gahe lafannitti jedhe ta'e gaafa sana lafa xinnoodha kan gincitti irraa faccisuudhaaf yaadame isa booddee Oromoon Oromiyaa guututti lafti koo narraatii hin fudhatamu eenyummaan koo narraa hin fudhatamu abbaan biyyummaan koo asirratti mirkanaa jedhe sababii kanaatii fi ginci seenaa Oromoo keessatti dinne lafatti jedhu nu gahe lafatti jedhu gargar hin baanu lafannitti jedhu lafannitti jalqabe waan ta'eef seenaa iddoon itti yaadatamudha jechuudha. Asii gallee gaaf tokko akka asitti yaadanne gaaf tokko garuu biyya keenyatti gallee iddoo sanatti yaadannoo kanaatii fi achitti waltajjii dhuma gabrummaa akka ta'e mincitti dhaabbataa jechuudha. Magaala xinnoo haa taatu malee ginci seenaa keessatti magaala warra gurguddoo keessaati ishee guddoodha. Maaliif achitti du'aa owwaalle. Dr. Isqeel baay'ee galatoomaa kanatti aansuun walaloo gabaabaa obbo Idriis kanatti aansuun Dr. Isqeel Gabbisaa as dhufanii guyyaan fincilli sadaasa 12 naannoo ginciitti jalqabee maal jechuu wanti yaadannu maali jedhanii gabaabinumatti irraa nuuf tuqanii yeroo kanatti Dr. Isqeel Gabbisaa. Magaalaa xixinnoon seenaa adda addaa kan qabate jira. Magaalaa xixinnoo seenaa gurguddaa qabu keessaati Sharpeville, bilisoomuu Afrikaa kibbaa achitti jalqabe. Ta'e achitti jalqabe ummanni Afrikaa kibbaa kun achitti magaalaa xixinnoon seenaa gurguddaa kan qaban jiru magaalli xinnoo ta'anii seenaan isaanii gurguddaa kan ta'e seenaa ummata addunyaa keessa jiru kana keessa Sharpeville Afrikaa kibba keessatti ummanni sun xiiqii qabate mootummaa irree kan South Africaatti xiiqii qabate achiiti waan jalqabetu 1976 achitti waan jalqabetu 1994tti South Africa bilisooma baasee jechuudha. Oromiyaan waggaa 120 amma beennu keessa cunqurfamee dararamee ariyatamee hidhamee biyyaa keessaatii biyya dhabee namaa gadi ta'ee lammii sadarkaa lammaffaarra jiru ta'ee akka ture hin beenna. Ani
ginciin nan beeka ginci magaala xinnoodha karaa sana hin daddarban ture magaala xinnoodha turte hamma guyyaa sadaasa 2015tti ginciin hin beekamtu turte keekidha bitannee dabarra malee kanarra darbee ginciin waan itti beekamu hin qabu ture magaala xinnoodha gaafa sana Oromoon lafa ijoolleen irratti taphattu investariin irraa fudhachuudhaaf kaanaan lafa xinnoodha sanatti irraa ofirraa faccise narraa hin fudhattu jedhee mootummaan abbaa irree gaafa sana lafa sana nan fudha malee jedhee lafa ijoolleen irratti taphattu nan fudha malee jedheeti ummata irratti ajjeese Oromoon achitti ajjeefamee buleesaa awwaalachuu bahe kan jalaa du'e kan duraa du'es awwaallate achumaanis waan mootummaan adda bilisummaa ummata Tigraay irratti of abdate humna irree kooti jedhee humna waloltuusa qawweesa gaafa sana ittiin ajjeesa waan jedhe Oromoon achitti du'as awwaale gincitti gaafa sana ummata isaa kan jiraa du'e duwwaa awwaale tun ta'in du'allee achitti awwaale jechuudha qawween sun hundumtuu achi faayidaa akka hin qabne achii jalqabee dhukaasi na ajjeesi jedheetii faayidaa akka hin qabne irreen sun hundumtuu iddoo akka hin qabne harkatti fashaleesse waan gincitti jalqabee gollisootti darbee dambidallootti darbee dambidalloodhaati jalduutti darbee jalduudhaatiiti hararitti darbee harariiti baddannoo dhaqee baddannoodhaati roobee dhaqee roobeedhaatiiti arsiitti deebi'ee isa booddee warras keessa jirtan hundumtuu magaala keessan maqaatti dhaachuu dandeessu akka godheeti waan gincitti jalqabe Oromiyaa waliin gahee jechuudha sababii kanaatiifiti iddoo kanatti wal geenye namni seenaa keessa yeroo darbu seenaa keessa akka darbaa jiru waan hin beekneef malee waan gincitti ta'e kun waan seena qabeessa akkas jechuun koo maa jechuu kooti yogguu keessa dabarru akka seenaa keessa darbaa jirru hin beeknu warri waan biyya kanaa